Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagayaa fayyaadha. Dhihaadha gara chaanela kiyyaati. Har'allee viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufe har'a kuduraa fi lukkuu waliin godhutti jira. Kanaafuu viidiyoo kana haga dhumatti naa ilaalaa isiniin jedha. Wanni an asitti qopheeffadhee jiru lukkuudha. Lukkuutti qonda barbaree itti naqadhe. Qonda barbaree sanatti qullubbii daakkamtee deebi'ee itti dabalee eegas irdii itti dabala. Barbaree itti naqadha. Sooqidda itti naqa. Eegas maraa akkanatti waliin dhahaa. An lukkuu lafa hin qabne san godhutti jira. Boneless san godhutti jira. Eegas olive oilii diqqoo irra buusaa. Akkanatti haga daqiiqaa 30 qadaadee firija keessa kaayaa. Daqiiqaa 30 lafa kaahaa. Eegas daqiiqaa 30 booda deebi'ee zayitii ibiddarratti distii irratti naqadhee eegas lukkuu reefuu san ta zafe san fidee itti naqadha. Lukkuu tana bilcheessaa ammoo akka gaarii ilaaluu qabdanii akka isiin hin gubanne ibiddallee jalatti hin guddisina. Ibidduma qiyaasa irratti godha. Video kana yoo jaalattan please like gochuu hin dagatina. Warri video channel kiyya faarawaa subscribe na gochuu hin dagatina. Yoo video kiyya jaalattan warri subscribe gootan galatooma. Video yoo na ilaaltan like godhuu hin dagatina. Likein video kiyya qofa osoo hin ta'inuu abbaa channel saniitiif gaariidha. Kanaafuu channel nyaata taanaan kama ta'eefu video YouTube yoo ilaaltan yoo jaalattan video san like godhuun gaariidha. Kunoo lukkuun tiyyaa na bilchaattee keessaa guuraa jira. Eega keessaa guuree distii san ibiddarra deeffadhee deebi'ee zayitii diqqoo irra itti buufadha. Zayitii kanatti zanjabiilaa fi qullubbii adii itti naqadha. Zanjabiilaa fi qullubbii adii ammoo diqqoma bilcheessaa maal jennaan yoo gubattee hafuura gaarii kennituu fi eegas deebi'ee shunkurtii ciradhee shunkurtii itti naqataa jira. Eegas kaarotii itti naqadhee namuu kuduraa waanuma manaa qabdan fayyadamuu dandeettanii kaarotii fi shunkurtii itti naqee akkanatti soba bilcheessaa. Eegas ammoo qaaraa gugurdaa san kana mangubne san itti naqee eegas akkanatti soba bilcheessee haga shunkurtii fi kaarotiin soba naa lallaafu bilcheessaa. Sooqidda irra buusaa. Sooqidda diqqoo irra buuse. Eegas maraa akkanatti soba eega inni naa bilchaate booda kunoo haga inni naa bilchaatu diqqoo eega inni laafee naa bilchaatee lallaafee hedduullee bilcheessuu hin qabdanii. Eegas ammoo waan itti naqu jira kana ketchup itti naqadha. Ketchup fi barbaree tana nama gubdusan chili sauce isi itti naqadha. Eegas ammoo daima itti naqadha. Kunin ammoo roqaa zafee roqaa san itti naqee eegas ammoo deebi'ee viinigarallee itti naqadha. Viinigara itti naqaa. Eegas deebi'ee maraa akkanatti waliin dhahadha. Ammoo yoo soy soosii manaa qabaattan soy soosii itti fayyadamuu dandeettanii. Soosiin bareedaadha. Kanaafi kana itti naqadha. Akkanatti diqqoo irra hambisaa soosiisanii. Eegas maal jennaa yoo lukkuu itti naqee irra bahee diqqoo irratti itti naquuf irra hambise. Eegas ammoo deebi'ee broccoli qaba. Broccoli kana steam godhee broccoli yoo bishaan keessatti danfisan hin tolu. Kanaafuu steamiin bilcheessee hafuuruma ho'aatiin bilcheessee eegas broccoli kiyya itti naqadha. Eegas eega broccoli kiyyaa fi kuduraa maraa akka inni soosii sun akka gaarii inni soosii san fudhatutti bilcheessaa. Haguma daqiiqaa takkaa lama akkasi. Eegas chicken lukkuu reefuu san itti naqadhee jira. Eega lukkuu itti naqadhe booda itti naqee eegas soosii diqqoo reefuu hafte sanillee maraa walitti naqee
lukkuu fi kuduraa fi soosii xiyya maraa xiqqoo waliin bilcheessaa akka soosiin sun martuu akka gaarii wal seentutti. Hagana kunoo bilchaatee hedduu bareedaa kunoo akkanatti ruuza waliin nyaachuuf deema. Paastaa waliinis nyaatanii makroonii waliinis waan barbaadan hunda waliin akkanatti nyaachuu dandeettanii. Viidiyoo kana yoo jaalattan like naa godhuu hin dagatina. Warri haarofni ammoo dhihaadhaa isiniin jedha gara chaanela kiyyaa please subscribe gochuu hin dagatina. Warri maatii taatanillee like godhuu hin dagatina. Viidiyoo maraa kan namni kenna nama hedduu jira ka viidiyoo haarawa qabu. Warra haarawa kana yoo jajjabeessitan gaariidha. Kanaafuu viidiyoo yoo laaltanii jaalattan like godhaa fi nama hundaafuu viidiyoo jaalattan san like godhaa. Like godhuun ni gargaara. Eegas haga viidiyoo biraatiin walitti deebinuu nagaa keessa naa turaa isiniin jedha. Yeroo biraa walitti deebina. Nagaan jiraadha.